Ido wajibne barsine ida sina garre sa wasali natti fidde dufte nani ne ya dambane gana mana rafudu barbad galgal na kenne gana mana rafudu barbad tikifu ya dambane jede kanuma bas namni dor kate nille injiru na biraatille bilbilte gaafatte namonni biraalle ni jira awwani sintaate wallahi nambe gurra yani amma kawallola keessani haata'u kawallola amma wallolu haata'u ujolle yaadde nargisi jetteni sitti fidde asken jennaan galgala yaadan baane jetteeni kanumaratti wadhan malee ati dhoogganne jechuudha. Akkamitti dhoogganne silaa nasli koo haati tuni bara haadhaa bara amma akka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkin ani ilmaan tiyee wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee ilmaan tiyee garuu gammachuu dhabuu dandeetti. Ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan haadha isaanii beekan si galee guddinni kiyyallee akkasii miti ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti si galee miti kuni haadha biraati si galee. Ana kanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaatu dhufa malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan namoota yoo sadaqaa waan akkasii yoo taate malee homaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu wallaahi summa wallaahi an dorganneen ilmaan isii ilmoo tiyya ta'uu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan tiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala mureetti mee atilleen anilleen laaluu qabnaadha. Merga tikapdi am merga isin ille merga tikapdi ille merga tikap ilman darati sigale ilman den aku di perlu oman jennena male wanna ne hada ilmo gargar ba sunjuru ana birar ana chala isi biro yo jirat ilman di karani den aku datti ana biro yo jirat arra dala jaw den ne wa pede yu ko de bani oso kawa ko du bin nan den ne miti oso warki ufiseni aroma ko du bin nan do bordan dala joy sigale haduman tol tilmon kale salle abba faawoni kenalle sigale nurra ni bana ko wayta garagara banille abban ilmo fudate hada rade una garre ilmo tabhalati haduma ilmo tolin tola azana bawjira azana agesane azana sibira jira agetan ummata I think ganille khara kaisa akazuma ragaye karantanetti akka wolin famne ma fi male wadabben isani akkuma jirutti jira erga wadabani bubbulaniru tikashu afan keessa ka jaar sabjarti wolu mololti san manguddo qabdi manguddo to arata jechu manguddo na ararti wadaba isani kakara biramotu kuno kama afan isaatirra dhageettan kana isa ilmo narraa furatanii namni ilmo namarraa furatu hin jiru biyya kanatti please ijoolleen kennu ijoolleen shamarranirre hababaaf haayiskireemii asirratti diyaaspooraan isinitti kennu jettanii maqaa jaarsa keessan hin balleessina ilmoo keessan hin ilaalsina dhuguma isinitti every single person jechuudha dhugaa isinitti hima hin ashmonomonina asirra homaa rakkoon jiru yoo rakkattan isinitti kadhanna akkuma rakkataa kamittuu kadhataa turretti jechuudha wallahi isinitti hima siifuu nama sirkiin si cufaadhaa mumkin rafuun ooltu hiriyyaan isin sirkiin qabdu isin eegalee miti antiraa jira namaa warratti asii barbaade mucaammootu amma ijoollee waan rafaa jirtu booda ijoollee yoo kaate waan hin tolleef isin eegalee miti anamma dhugaa isinitti hima anamaan isin beeka siifuu isin beeka ijoollee isaanillee jalqabarraa wajjumaan isin hundi kenna dadhabaa turre hin beeytanii waldhabbiin jaarsaaf jaartii xixiqqoon kun hin jiru namni ilmoota akka qabuuyyuu narraa qabi hin qabu waldhaba ilmoota akka warri qabuuyyuu jechuudha. Ina amma anaaf haati seenaa mana barumsaa keessi mana barumsaa fidi seenaa yoo barbaadde kun uumaki wajjin bakka fe'ee deemtee torbaan tokko tettee galtu kanaa jechuudha. Mana barumsatii hin fidu fidi irratti gaafa walitti buufanneetiin torbaan lamaa sadii fa'aa waliin ooluu jira. Jaarsaaf jaartii waldhabuun homaa jiru jechuudha. Tun ijoollee shan bibiye oya mani bitan ujolle shan kana bi jaraken ujolle kun ujolle shan biya gutuda ganda gutuda sinigale miti ibu atille nama jalat nama amantu manguddo amantu timadu aman rakko aman omara kon qabu anille fitu dandaya ummata le tiwamu dandaya karaa itti wal bira teettanii biyya kana keessa itti baatanii fi ilmaan keessan itti guddifattan irratti yoo hojjettan bareeda. Iidallee nagarree iida wajjibne barsine
Idaas nagarree sababa sadii natti fiddee dhuftee nani yaadan baane ganama narraa fuudhuu barbaadde galgala na kennitee ganama narraa fuudhuu barbaadde xiqqishu yaadan baane jedhee kanuma bas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel هلما وردتوك جلت على أرجمتن ويلكم شو معركون عندي كيسانو على في كيساتي كقدر صون جنة نجني كيسنا كقابو بندو ما كيسانو وردتوتا كيا نجا تنجا هجون دجنة بقى جلتني هون كيسانو أمانتي كوتا جندا صون جنة هندوم تكيسانو بقى جلتني وردتوتا كيوروني جل كبر هنجا من وردتوتا نجالتو مقالن كيسان دتشا هاتو أما الليلة يشربوا دقتنا رون هارو تثني ويلكم بقى جم يوتيوب channel كيا نجيان لفتني سنجدا سنسبة لجرا ماتين أفتح لايك شير سبسكرايب يقرأ سنجدا إجا أما كمان ما كمان فيديو دربا فيديو لقي فتني يرتني واي سيفو هرشان يتفي واي أبا منا إشيتي والله أنا ككيتي جري كل ما كيستو أكيشين إتي إلمو كان أرجعت في الليل أكي إني إلمو كان إتي ولين قدي ثاني اللي أدى والله جري كوني usuwan nummaan fedhee dhufee usuwan nummaan fedhee galee namni kun addaan baay'ee jedhee yaadallee hin beeku asin durallee namni waa'ee isaanii yoo miidiyaa kanarratti viidiyoo irraa dalagu jara kana walitti buusuuf akkanuma waan hin taane walitti inni gootanii nama kana walitti hin buusinaa jedhee viidiyoo irraa dubbadhee jira. Amanuun nama dhiballe jechuudha. Yoo amma inni ani amanuu hin dandeenye wallahi yeroo namoonni hedduun viidiyoo irraa dalagee irraa dubbatu amanuun na dhibe jechuudha. Garuu amma yoo inni achirra bahee dubbatu kana wallahi baay'ee waan qalbii namaa cabsu waan baay'ee garaa nama nyaatu waan jarri jillachuu garaa na nyaatti jechuudha. Isattis hin faradu isittillee hin faradu maaliif jidduu keessan seene rabbi hamtu jidduu keessanii haa fuudhu. Osoo wanni fedhee galee isin walitti buutan jedhee gonkumaa yaadeen beeku. Yoo innis miidhe yoo atis miite haadha siifu yoo atis miite yoo inni abbaan mana galee si miidhe sillachuu walii dhiiftanii walitti deebuu qabdanii akkasuma Dr. Asliin beekamaan namni yaadaa namni guddaan namoota hedduu walitti araarsee bultii nama hedduu ijaaruun beekama. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu rabbi yaadaa muraasa isaa haa guutu rabbi bultiin isaa duraa duuban haa ijaaramtu jechuudha. Nama ijaaru namoota hedduu gargar bahee tasfaa muree jireenya ofiitirraa sabbaree waliin jireenya walii sabbaree namoota hedduu walitti deebisee araarsee jira Dr. Asliin maashaallah. Akkasuma Dr. Asliin ammallee akka walitti araarsu abdii qaba. Rabbi walitti isaan haa deebisu. Hamtuu rabbiin jidduu isaaniitii haa kaasu. Maaliif mucaan kunillee isilleen ilmaan kana gubattee ilmaan kana argattee guddifattee sadarkaa kana geette akkasuma innillee yeroo isiin deettu dubartiin biraa dhuftee dubartiin biraa dhuftee ilmoo kana kichuu daa'ima kichuu dhiirri daa'ima kichuu taa'ee guddisu hin jiru jechuudha. Maaliif namni kun nama kaleessa daa'imman kana kichuu dhalattuu daa'imman kana taa'ee akka dubartiitti taa'ee guddiseedha jechuudha. Osoo wanni fedhallee galee waliif obsuu fi waliif irra taruu qabdan malee miidiyaa gubbaratti wal baaftanii namni jaalatee miidiyaa gubbarra bahee waliin faanfansu garuu wanni sadarkaa hagana ga'u kanallee keessan beektu keessummaan oyitee dhaabaa eeggatti jedhanii garuu nu keessa waan isin muudate waan isin rakkattan waan isin miidhamtan waan dhiirsaaf niitii rabbii tokkocha malee namni beeku hin jiru jedhan duruyyuu nun beeknu waa'ee miidiyaa kanarra haa ta'e baluu abbaa manaa walitti waliin buutee malee waan walii isin buusee nu quban qabnu garuu an jarri lachuu garaa na nyaatti maaliif inni kunillee daa'imman wajjin gubatee daa'imman kana guddisee jira isilleen akkasuma gubattee makaraa meeqa argitee fayyaa itti dhabdee ilmaan kanallee guddistee argattee jirti kanaafuu ilma tokkoofuu namni waliin obsee jiraata ilma afran kana gargar bahuu dhiisiti ilmoo tokkoofuu obsee jira maaliif osoo wanni fedhe galee atis haati manaa isaa obsitee jiraachuu qabda innis abbaa manaa isaa osoo wanni fedhe galee ilmoo tana obsitanii jiraachuu qabdanii jechuudha. Ilmaan afur jechuun maatii guutuudha akka maatii guutuutti itti ilaala maatii guutuu gargar bahee jechuudha isin gargar baatan ilmoon tunillee maasha Allah tabaarakallaa rabbiin hamtuu irraa qabee hamtuu jidduu keessa wanta jidduu keessan seenee rabbi isinirraa haa kaasu rabbi isinirraa haa qabu rabbi walitti isin haa deebisu ilmaan kanaaf jecha walitti deebi'aa bilis. An akka kiyyatti baay'ee garaan nyaattan jechuudha. Maaliif akkaataa inni daa'imman kana itti gubatee guddisee yeroo malqaqa kichuu daa'imman takkaa guddisuun ulfaatu sanitti daa'imman afurii obsee guddifatee qaamni isaa cabee ilmoo kiyya kana guddifadhee boruu sadarkaa guddaa naagaa jechaaf obsee dhiirri obsee daa'imman afurii guddisuu hin jiru jechuudha.
takkaan guddisu. Kanaaf waliif obsuu qabdanii waliif irra taruu qabdanii silaa namni miidiyaa asiin dura yoo abbaa manaa kee mana dhoksitee kadhattaa jedhanii caqalsan namni miidiyaa waan hin jirrellee baasii waan hin jirre nama dalagatullee nama kaayoo qabdullee baasii jedhanii giddii nama baasisanii jechuudha. Yoo namni hin baasin irraan callisanii laayif irratti jeeqanii jechuudha. Sila kanatu gargar baasamoo maali warroonni waan akkanaatiin nama darartanillee nama cinqitanillee bilis bultii namaa keessa osoo dhaabattanii aan akka beekumsa kiyyaatitti hanga yaada kiyyaatitti isin gorsee jira. Wallaahi jarri kun lamaan walitti bu'uun qabu gargar ba'uun qabu rabbi walitti isin haa deebisu. Yeroo gabaabduutti gammachuu keessan afoo inaalilla jettanii ooyifii waliif xaxxanii yeroo gabaabaa keessatti nama walitti deebi'u rabbi isin haa taasisu. Rabbi hamtuu jidduu keessanii haa kaasu. Wallaahi isin lachuu baay'ee garaa nama nyaattanii maaliif isinillee gubattee dhalte innillee gubatee guddisee isin lachuutu qixa jechuudha ilmoo tanaaf. Maaliif osoo guddisuu baatee odoo ilmoo sana akkasitti cabeetiin hin guddisuu baatee akkiit isatu miidhee jedhanillee irraa dubbadhaa jechuudha. Kanaaf dhiirri kaayoo qabu hin achuma laallan beesa buddeenni nama quusu eele marratti buddeen nama quusu eele marra laalanii quufanii eele marratti beeksisaa jedhan. Kanaaf dhiirri gaariin dhiirri borullee hanga dhumaa nama wajjin jiraatti borullee bultii namaaf taate yoo jedhan mucaan kuni wallaahi baay'ee garaa nama nyaata. Rabbi walitti isin haa deebisu. Isilleen akkasuma garaa nama nyaatti ilmoo ofii sila namni dhalee gatu akkuma san inni illee yommuu isiin akkasitti deette san gatee biraa deemu obsanii waliin guddifatanii yeroo sila namni wal dheessu sanuu walitti bu'anii waliin dheessine har'a gisee ilmoon kun maashaallah gurguddatee hagana ga'e kan laffa'anii as gaanii gargar ba'uun wallaahi sirrii miti. Rabbi walitti isin haa deebisu. Rabbi isin haa ijaaru. Nuyi miidiyaa maa irra teennee waan isin keessa jirtan quban qabnu viidiyoo dalaa'inne malee waan isin keessa jirtan quban qabnu. Abboo rabbi hamtu jidduu keessanii haa qabu. Rabbi bultii nama kamiitu ijaaru malee rabbi hin diigini. Rabbi hamtu isin irraa haa qabu. Rabbi isin haa ijaaru. Ganama isin ijaare galgala rabbi isin hin diigini. Rabbi isin haa ijaaru ammallee duraa duuba keessa rabbi isin haa ijaaru. Rabbi walitti isin haa deebisu. Doktor Asliin araarsuu qaba. Jara kana daddafitti fixachiisee akka bakka tokko deebi'anii gammachuun jiraatan gochuu qaba. Innillee niitii ofii malee ilmaan ofii malee hin tolu. Ilmaan kunillee haadhaaf abbaa yoo wal bira argaman tola. Rabbi walitti isin haa deebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Viidiyoon kee har'a kana fakkaata. Yoo isin tole laayik sheer subscribe gochuuf hin dagatinaa isiniin jedha. Rabbi walitti haa deebisu. Isin martuu du'aa godhaa fi isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti deebiin baay'ee nagaa naaf tura.